nuti eebba yaa Rabbi na gargaari Allaah haa danda'a ati na gargaarraan kun waaqa qaba hangabricha keetii tanaafin akkasitti ol qaba yaa Aziz yaa Jabbaar siif qofaa ol qaba namni sitti hirkate yoo mataa gaggaba namni si qabu dhufee yoo gaggaba Ustaaz Musaattuu gadhaabe Hadiin jalqaba sanyii facaasee oomishe itti godhee haga'eef kaaba akkasin naa feere jeen waa walitti Ummu Musaattuu katmii quraanaa qaba jennaan dudha kunoo teeyimoodhaa gaba akkami nagayaa warri ollaa dhuftan eyya maaliif ustan kajalaa fi gubbaa aarana qabdanii maali qabdan adaba gammachuu har'aatiif takbiirtaa ol qaba katmii quraanaatti jirra jechaa shaashambaam الله أكبر جرة جرة الله أكبر كمنا هذا بس تكبير أنا أعرفه بقى أنا جاي عند رفتن كراجن دايمو يسنين جنبه أبو ورا ما شاء الله الله أكبر أيه arrabu jaan jadi sabi santus kawari gerin bakate qur'ana ikko keessa kadhatta kaanis miseenjiran jiru sabi rabbun kan dura jira amma jirte diite kadhatta qur'ana eedi arra Rabbiin nama jaalatuuf Rabbiin nama jaalatuuf ummuusaa baga gammadde as ga'uun laayyoo rakkoo jirtu sabri harfii takka jechuuf kudhan gaddaa jiri lakkuma si dibuun deddeebi'aa jiri yeroon qabdu baroof kennaa waqtiin galatoomiin jaan fajrul islaam amiin الله أكبر الله Sahiba singgir ne Qur'aana qabadhu jaawaa Qur'aana rabbiitii kan immoo الله أكبر الله أكبر ين كاسي hordoftoota isaa hundi wal faana irratti buusii yaa rabbii olaanaa Ustaaz Musaab kiyyaayyaa tolaa nama rabbiin badhaase haalaaf amalaa baay'ee ilmi isaa booruu miti الله أكبر diin barsiisaa jira hadiisa rasuulaa quraana babbal'oodhaa hadiisa rasuulaa Wayo yoni fi nama wayyaa arge barqa beeko taane haasida bar khair inshallah ayye Muhammad keenya shabakaan isin qabee jirana fakkaata rabbi isni halaafis inshallah Ustaaz Musaab keenya shabakaa kana si isa bakka itti firaasan jedhan namni argitame jalatti gadi bu'u ayye jaaran loo deebitan fakkaattan shabakaa keessanii isin qabee Maka keessanii isin qabe dubbadha amma sagaleen keessanii dhagamaa dubbadha. ayyeetti ufa Itti fuf ni dhagamaa itti fuf amma. Eyyen Allahu Akbar. deebii itti fufi gadi si deebii Akkana ol deebii itti fufi gadi si deebii yaa Abu Muhammad keenya rantana gante imo dhufe maal godhaa shabakaan kun nuti keessa yaa jara keenya. wal bahi Miskiina wallahi. Allahu Akbar. shabakaan kunii
tana jechaa jirra. Rabbi adaba itti haa godhu gaanu adabannee jirra. Shabakaa ganda keenyaa kanas rabbi naamusa haa barsiisu. Allahu akbar. Abshiru abshiru silaa isa akkanumaa barra. Itti fufaayyee. Rabbi isin araatu. Ustaz Musaatti jaayyaa tola nama rabbiin badhaasa haala afamala baay'ee gaammisaa boonii diin barsiisaa jira guyyaa fiqeetaa hadiisa rasuulaa quraana abboonii ayyaa barsiisaa diin tokko yoomsi jaala obsaa gorsaa ustaaza qabu markiza fajuun islaam kan mul'atu halaala meeqatu qeerra kan ture boodallaa arra sanii duunyaa kun hatu ajjirra ummu musaa eebbisuu hella namuu gammachuun jaa maasha Allah. الله أكبر ما شاء الله. Asirratti dhaabaarraan الله أكبر. asirratti dhaabaarraan الله أكبر. يا ما شاء الله تبارك الله. باي باي جالالو جالala.